biiftuun jijjiiramaa bitootessa 24 Itoophiyaanota hundaaf ifee biyya keenyatti jaalalaa fi tokkummaa dhiifama dagaagsuun lammiilee duudhaa obbolummaa dhugaatiin akka waliin jiraataniif bu'uura jabaa ta'e kaa'uu danda'ee jira. Imalli badhaadhinaa Itoophiyaa dhugoomsuuf eegalame dhiibbaa alaa fi keessaa hedduudhaan kan qorame ta'ullee yaada mo'ataa fi deeggarsa ummataatiin kan utubame waan ta'eef rakkoo bitaaf mirgaa hundaan irratti duulamaa oolu jilbeeffachiisee hawwii Itoophiyaanota hundaa fiixaan baasuudhaaf funduratti tarkaanfachaa jira. Oromoon Itoophiyaanota waliin yeroo rakkinaa hedduu dabarse bitootessa bara 2010 waggaa jaanarraa hunduu ciniinsifatee ciniinsuudhaan hooggansa ciniinnata bitootessa 24 itti argannee sabdaneessummaan Itoophiyaanotaa itti dhugoomee fi walqixxummaa fi bilisummaan jaalallii fi tokkummaan sodaa fi shakkiirraa dukkana keessaa gara ifaatti ji'a itti baane waan ta'eef Oromoota hundaan keessattuu warra qabsaa'ee jijjiirama fide uummata Shawaa Lixaa fi magaalaa Ambootiin baga bu'aa injifannoo keessanii waggaa 6ffaa kabajachuu fi dhandhamuuf milkii guddaadhaan giddugala qabsoo kan taate magaalaa Ambootti walagarre baga injifattan baga milkooftan isiniin jechuu barbaadu. Waggaa 150 dullaan taaneen garafamaa turre dhumaa turre har'a garuu akka Oromootti otoo hin taane akka Itoophiyaatti ifa baane mirga keenya dubbanne mirga keenya waan barbaanne jenne mootummaan waan nuti jenne nuu kenne waan inni jedhe immoo mootummaa faana jirra jechaadha. Har'a dhaloota lammaffaa dhalanne jechaadha. Aangoo arganne kana sirriitti tikfannee kabanyee bara baraan itti fufsiisuu qabna malee baruma xiqqoodhaan gadhiisuu hin qabnu san jedhu gammachuun qabu. Bitootessa 24 anaaf akka sabaatti guyyaatti ulfee waggaa 150 ilmatti argannedha. Anaaf guyyaan kun akka tallaala. Qabu dargaggoonni keenya soba dhugaa fakkaaturra haasquun jedhan. Tokkoffaa soba dhugaa fakkaatu. Soba dhugaa fakkaatu jechuun kaleessa kan hin dubbatiin har'a natu sii qabsaa'ee natu siif dubbata warra jedhan kanarraa dargaggoonni keenya of eeguu qabuun jedha. Lammaffaan dargaggoota keenya hattuu laftitti bari'ee irraa of eeguun jedha. Hattuu laftitti bari'ee jechuun warra qabeenya Oromoo saamee rakkinaan karaa garagaraa nu saamee laftitti bari'ee kana deeggaruu haa dhiifnudha. ደማችን ከልባችን ጠፍቶ ደማችን ጠፍቶ ነው ያመጣ እንደ ኦሮሞ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ እንደ ኢትዮጵያ ነው የለውጥ የመጣ እንደ ኦሮሞ ብቻ አይደለም እንደ ግለሰብ እንደ ኦሮሞ ምንም ከአንድች ነገር ከሌላ አገር ከሌላ ውጪ ምንም ያገኘነው ነገር የለም እንደ ኦሮሞ እንደ ክልል እንደ ኦሮሚያ ክልል በክልል ነው የምንተዳደረው እንደ ኦሮሚያ ክልል ምንም ከኢትዮጵያ ውጪ ያገኘነው ነገር የለም ግን ዞሮ ዞሮ ኦሮሞ አሁንም ነገም ዛሬም ከማጋናት ከጠቅላይ ሚኒስቴራችን ከአብይ ጋናን ከሽመልስ ጋናን ከዚህ የሚሸራሸር ሰው አንድም የለም ደሞ ሌባው ደሞ ሌባ አሁን የምትሉ ሸኔ ሌባ ምንም ተራ በሳንቲም አትቆጠርም ተራ ነገር ናት ጁንታም እዛ ያሳርፈናል ስንት ኦሮሞ ተጨፍጭፎ ጁንታ እዛ ላይ ያሳርፈናል አሁን ደሞ ለሸኔ እንኳን ቁርስ ሚሳም መጥቶንልንም ለኛ ለኦሮሞ ህዝብ ማለት ነው ስለዚህ ሀገራችን ትበለጸጋለች እንደምንም እንደማንኛውም ሰው ትኖራለች ኢትዮጵያ ለአመት ታልፋለች ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አሁንም imala jijjiiramaa hunda galeessa ta'een Itoophiyaan milkaa'inoota gurguddoo ta'aniin faayamtee imala kan jirtu yommuu ta'u dirree siyaasaa bal'isuun bilisummaa yaadaa dagaagsuun dimokiraasii dhugaa diriirsuun Itoophiyaan biyya sagaleen hundi qixa itti dhaga'amuu fi hirmaannaan lammiilee hundaan utubamtee dhalootatti tarkaanfattu gaaddisa tokkummaa fi mallattoo sabdaneessummaa akka taatu dandeessisee jira. Adeemsi jijjiiramaa waggoota 6 darban dinagdee biyyattii kufaatii irraa baraaruun guddina ajaa'ibsiisaa galmeessisuun kan itti danda'ame yommuu ta'u carraalee misoomaa jiran qindeessanii hojiirra oolchuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuun gamatti seenaa kadhaa fi eeggattummaa barootaa nu waliin tarkaanfate jijjiiruun qamadii oomishuun gabaa addunyaatiif dhiyeessuudhaan ashaaraa dhalootaaf kaa'uu jalqabnee jirra. Yeroo mootummaan waan hunda karaa nagaan akka xumuramuuf hojjechaa jirutti
humnoonni biyyi kun nagaa kan taane hawwii isaanii halkanii guyyaa godhanii socho'aa jiran hojii diigumsaa irratti cichanii hojjechaa jiran jaalattoonni biyyaa immoo mootummaa cinaa hiriiruudhaan ilaalcha isaanii awwaaluudhaaf halkanii guyyaa qabsaa'aa jiru. Kanaafuu dhaloonni irraa yeroo kanatti tokkummaa obbolummaa sabdaneessa cimsuun miira obbolummaa baroota dheeraaf nu waliin ture gabbifachuun gamtaan dhaabbannee biyya dhaloota boru fayyadu ijaaruun imaanaa abboota keenyaa kaleessa irraa fuunee dhaloota boruu dhaalchisuuf kutannoo fi injifannoo caalmaadhaan socho'uu danda'uun nurra jiraata. Injifannoon gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan hariiroo alaatiin arganne itti fufinsa Itoophiyaa badhaatuu dhugoomsuuf qormaatilee imala keenyaa kanneen ta'an ilaalchaa fi gocha finxaalessummaa dabalatee rakkoolee hannaa fi hojimaata badaa hanqina kenna tajaajilaa rakkoo qaala'insa jireenyaa fi hojii dhabdummaadhaan walqabatan qindoominaan furuun akkasumas nageenya itti fufinsa qabu sadarkaa hundatti mirkaneessuuf galmoota misoomaa qabanne miira tokkoomeen fi biyyaalessummaa olaanaadhaan fiixaan baasuuf xiiqiidhaan hojjechuu danda'uun nurra jiraata. Walumaa galatti boqonnaa haaraa bitootessa 24 booda biyya keenyatti saaqameen Itoophiyaan abdiif mul'ata haaraadhaan jijjiirama ajaa'ibsiisaa galmeessisaa kan jirtu yommuu ta'u, injifannoowwan gama hundaan argaman keessatti hirmaannaa fi deeggarsi uummata keenyaa iddoo olaanaa qaba. Imala dheeraa jalqabnee fi galma guddaa qabanne bira qaqqabuuf deeggarsaa fi tumsa keenya daran cimsuudhaaf badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf ga'ee keenya karaa guutuu ta'een yaabaanu injifannoon arganne tifkachaa kan hafeef waloon ni hojjannaa